Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoonni seenaaf tiyub akkam jirtu? Anjira galatasaa har'a waan isin agarsiisuuf jedhee ruuzii fi buna waliin makanii akkamitti akka dibachuun danda'amu ani akkamitti fayyadame irraati isiniif qooduufidhaan dhufe. Akkam gootanii ruuzii ni qopheeffatan amma kun daakeera ruuzii kun akkuma argaa jirtan kana inni daaktanii erga daaktanii booddee buna ni qopheeffatanii buna maankiyaa shaayii hamma dasin jedhee qopheeffatanii maankiyaa shaayii tokko yoo itti godhattan gaariidha. Amma buna kun qopheeffadheen jira kana fakkaata. Amma erga kana booda waan hin godhu isinitti agarsiisa na wajjin tura. Akkuma argaatti jirtanii ruuziin amma daakirraati kuno maankiyaa buna maankiyaa shorba lama fudhattanii ruuza daaktanii jechuudha. Maankiyaa shorba lama erga fudhattan booda akkasitti qopheeffatanii buna silaa qopheeffadheen jira kuno akkasitti amma kana booda waan hin godhullee isinitti agarsiisa waan hin ta'eef na wajjin tura. Erga ruuzii daaktanii qopheeffatanii booddee maankiyaa lama irraa fudhadhe isiniin jedheera kun akkuma isinitti mul'achaa jiru. Ergas booda bishaan qulqulluu hamma ruuza kana waliin isinii makuu danda'u ni fudhattanii jechuudha. Kun bishaan qopheeffadheen jiraani bishaani hamma maankiyaa lama yoo ta'u hamma ruuza kana waliin makuu danda'a jettanii ni fayyadamtanii jechuudha. Akkuma isinitti mul'achaa jiru kana erguma daakee booddee ammas calaltuu qopheeffadheen calaltuutti bishaan isaa kun akkasii jalaa bahee jechuudha. Akkuma amma argaa jirtan kanadha. Erga bishaan isaa akkasii jalaa baasattanii booddee isinitti agarsiisa waan hin godhu jechuudha. Kunoo hordoftoota koo akkuma argaatti jirtan kana bishaan ruuzii amma daake akkas teeraa jechuudha. Amma erga kana booda waan hin godhullee kuno akkuma itti aanutti isinitti agarsiisuuf hin jira na hordofa. Akkuma isinitti mul'achaa jiru ruuzii amma bishaan ruuzii amma fiddanii saanii akkasii irra keessan saanii akkasii kana erga keessanii booddee bishaan bulluqsitanii jechuudha. Bishaan bulluqaa itti naqxanii waliin maktanii jechuudha. Anama kuno bishaan bulluqsee itti naquuf hin jedha amma saanii akkamitti harka irra gootan isinitti agarsiisumaaf jedheeti. Kun akkuma argaatti jirtanii bishaan erga bulluqsitanii booddee bishaan icharra saanii ruuzni irra jiru irra keessanii waliin maktanii jechuudha. Amma inni fuulduratti waliin maktan. Kun akkuma argaa jirtan kana bishaan bulluqaa ammas itti naqxanii erga fuuldurastanii booddee waan godhamu isinitti agarsiisa. Anamma kana xumureen isinitti deebi'a. Akkuma amma isinitti agarsiisaa ture kun akkuma argaa jirtan ruuzni amma akkasitti furdateera. Kun akkuma argaa jirtan jechuudha. Akkuma argaa jirtanii kun akka kanatti furdatee jechuudha. Amma wantoota itti dabalu immoo isinitti agarsiisa. Akkasumatti na wajjin tura. Erga akka kanatti xumurtanii isiniif furdatee booddee bishaanicharraa kaastanii waan itti dabaltanii dibattu jechuudha. Akkuma isinitti agarsiisu kanatti kun akkuma argaa jirtan jechuudha. Amma waan itti dabalu immoo isinitti agarsiisuuf deema. Waan itti dabalu keessa akkuma amma isiniin jedheyyuu bunaa fi ruuzii walitti daballee akkaataa itti faayidaa isaanii al tokkotti argachuu dandeenyudha isinitti agarsiisa jedheera. Kun buna akkuma argitan buna qopheeffadheera. Buna maankiyaa shaayii tokko qopheeffattanii ruuzii akkuma agartanii maankiyaa lama ni ta'a. Akkasitti kuno amma waan itti dabalu zayit olive oilis yoo qabaattan isinitti dabalachuu dandeessu. Yoo kokonaatis qabaattanii kuno kana fakkaata. Yoo kokonaatis qabaattan itti dabalattan akkuma fedhii keessaniiti jechuudha. Amma akkuma argaatti jirtanidha jechuudha. Buna amma itti dabalu ni ilaalaa jirtu jedhee mayyaada.
kuno akkasitti buna itti dabaltanii jechuudha. Zayitii immoo kuno akkasumatti xabbitaa lamaan sadan tokko kuno akkuma argartan suutti naxxanii jechuudha. Erga kana booda waliin maktan. Kuno akkuma argartan akkuma argartan kana fakkaata. Kalariin isaallee baay'ee bareeda. Isin amma isin hojjetachuu dandeessu. Kuno amma akkas xumurameera. Akkuma akka argannu kan nu dandeessisu kuno akkasitti viidiyoo kana akkuma na hordofaa turtanii asirra ga'een jira. Amma kana booda akkataatti dibattanii fi kana isinitti nan agarsiisa. Dibadhee jechuudha. Na wajjin tura. Akkuma argaatti jirtanii kuno amma dibadhee isinitti agarsiisa jedhee waan ture. Kuno akkuma argartan kana fakkaata. Amma yeroo dibachuuf jettanii fuula keessan akkuma yeroo kan biraallee isiniin jedhu baay'ee qulqulleessitu. Qulqullina fuula keessanii yoo yericha waa dibattanitti cheegochuu baattan wanta dibattan kana jijjiirama isaan argitanii jechuudha. Akkuma yeroo kan biraallee viidiyoo amma duraa keessatti isiniin jedhe fuula keessanii akka sirriitti qulqulluu ta'e cheegootan. Fuula koo dhiqadheen jira gatiin ta'eef amma garuma dibachuutti isinitti agarsiisutti hin deema. Na hordofaa. Yeroo dibattan fuula keessanii qulqullina isaa sirriitti ni eegdu jechuudha. Yeroo dibachuuf jettan fuula keessan ni qulqulleessitu akkuma amma irra isiniin jedhee irra deebi'a. Maaliif yoo fuulli keessan dibata biroo kireemii biroo kan qabaatu ta'ee jijjiirama isaan agartanii kanaaf inni irra deddeebi'a. Kanaaf kun akkuma argaatti jirtanii bakka fuulli keessan rakkina qabu yoo jiraate akkuma yeroo kan biraa isiniin jecha. Akkuma argaa jirtan kana erga akkasitti fuula keessan waliin geessanii dibattan booddee hanga inni isin irratti qooru ni eegdanii jechuudha. Hanga inni isin irratti qooru eegdanii achii booddee ni dhiqattanii anamma erga inni irratti qooree booda isinitti hin deebi'aa jechuudha. Daqiiqaa 20 akkas ture isinitti hin deebi'a erga inni irratti qooree booddee. Akkuma argaatti jirtan kunoo amma as geera fuula daqiiqaa 20 ofirra tursiise. Kunoo akkasitti yoo ofirratti sukkuumtanii daqiiqaa 20 booddee ofiisaadhaa isinirraatii ka'a jechuudha akkuma argaartan. Akkuma argaartan otoo dhiqatin durayyuu kun akkasitti isinirraatii ka'a jechuudha. Akkuma argaartan. Anamma kuna kana fakkaata fuulli koo akkuma argaartan otoo dhiqatini dhagaa kuni otoo dhiqatini amma dhiqadhee isinitti hin deebi'a. Kuna fuula koo dhiqadheen dhufeettiin jira.
baay'ee wantin jaalladhi keessaatii tokkodha. Bunaa fi ruuzii yeroo walitti maktanii dibattanii baay'ee tokko isinitti tola. Anaan baay'ee waan natti tole keessaa gatii tokko ta'eef maafin isinii sheerin goone jedheetiin fidee dhufe. Kanaaf akka itti fayyadamtan abdiin qaba. Karaa qalaalii karaa salphaadha waan mana keenya keessatti argamu gatii ta'eef itti fayyadama. Akka itti fayyadamtan abdiin qaba. Jijjiiramanii agartu isiniyyuu gatii ta'eef itti fayyadamaati ilaalaa isiniin jedha.